Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliin qabxiilee dhiyaatan keessaa irra caalaa isaaniitti walii galameera jedhan. Maal irratti akka walii galame fuulduratti akka ibsanis dubbataniiru. Waliigaltichi ulaa Hormuz deebisanii banus dabalata jedhee jira Pireezidantiin Ameerikaa. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baqqaayii miidiyaa mootummaa biyyichaatti akka himanitti ejjennoon Iraanii fi Ameerikaa amma walitti dhufaa jira jedhaniiru. Garuu dhimmoota ijoo irratti waliigaltee irra geenyeerra jechuu mitis jedhaniiru. Inumaayyuu Ameerikaan ibsa walda'uu baaste jechuunis qeeqaniiru. Tiraamp miidiyaa hawaasaa irratti gaggeessitoota Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Imireetii fi biyyoota kaan waliin dhimma waliigaltee wal hubannoo nagaa fiduu irratti marii gaarii taasifneerra jedhaniiru. Irra caalaa isaanii irratti waliigalleerraa garuu xumurri isaa kan hundaa'u Ameerikaa, Iraanii fi michoota kaan irrattidhas jedhee jira. Kun kanaan yeroo jirutti ibsaa waliigaltee Ameerikaa fi Iraan irratti ba'aa jiruun fooyya'insi jira garuu hin xumuramne jechuun Maarko Roobiyoon ibsee jira. Roobiyoon Iraan tasuma niwukilaara hin hidhattus jedhee jira. Kun waan Tiraamp jedhee waliin wal sima. Pireezidentichi Tiraamp jechuudha dhimma niwukilaaraa Iraan irratti waan Iraaniin bakka guddaa kaa'u irratti waliigaluun waan hin fakkaannedhas jedhee jira. Karaa marii dippiloomaasii waraanicha xumuruun filannoo Ameerikaa tures jira. Maarko Roobiyoon akkan yaadutti waan gaarii irra gahaa jirra. Addunyaan saatiiwwan itti aanan keessatti oduu gaarii dhageessii garuu isa dhumaa mitis jedhee jira. Garuu ammayyuu waan irratti hojjennu hedduutu jira jechuunis ibsee jira. Biyyoonni Awurooppaas gama isaaniitiin tarkaanfii Iraan boombii niwukilaaraa hidhachuuf imalaa jirtu kana mormaniiru. Iraaniif gonkumaa meeshaa waraanaa niwukilaaraa eeyyamamuu hin qabu jechuun gamtaan Awurooppaa akeekkachiiseera. Pireezidantiin gamtaa Awurooppaa Ursuulaa von der Leyen Ameerikaa fi Iraan walii galaa jiraachuun waan gaariidha jettee erga ibsiteen booda garuu Iraaniif meeshaa niwukilaaraa eeyyamamuu hin qabu jettee jirti. Fuula X irratti akka barreessiteetti waliigaltichi waraana baha giddu galeessaa qabbaneessa jettee jirti. Garuu ulaa Hormuz keessaa dooniiwwan darban kaffaltii kaffaluu hin qabanii bilisaan socho'uu qabus jettee jirti. Von der Leyen Iraan naannicha jeequu fi biyyoota galfii ollaashee jiran haleeluu dhaabuu qabdis jettee jirti. Awurooppaan qaamolee idil addunyaa waliin ta'uun carraa kanatti fayyadamee naannichatti nagaa fiduuf hojjetas jettee jirti. Kun kanaan yeroo jirutti Iraan gabbisa niwukilaaraa dhiisuuf waadaa hin seenne jedhameera. Miidiyaan Iraan Taasniimaa akka gabaasetti wixinee waliigaltee Iraanii fi Ameerikaa irratti Iraan niwukilaara ishee hundaa dabarsitee kennuuf waadaa hin galle jedheera. Humni eegdota warraaqsaa Iraanitti miidiyaan hidhata qabu kun mariin dhimma gabbisa niwukilaaraa hanga waraanni akka dhaabbatu waliigalamutti darbe jedhee jira. Wixineen ammaa waraana guutummaan dhaabuu kan jedhu irratti xiyyeeffata. Garuu waa'ee gabbisa niwukilaaraa waan qabate miti jechuun ibsee jira. Waliigalteen Iraanii fi Ameerikaan irra gahaa jiran akka miidiyaan Axios gabaasetti wixinee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 qaba. Qondaala Ameerikaa tokko wabeeffachuun akka gabaasetti Axios jechuudha Ameerikaan gura sochii buufataalee doonii Iraan irra keessee kaasteetti. Iraan tasuma meeshaalee niwukilaaraa hidhachuu hin qabdu. Ameerikaan ammoo qoqqobbii irra keessee turtee fi qabeenya akka hin sochoone uggurtee kaasuu dandeessi. Humni waraanaa Ameerikaa yeroo dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 sana naannichuma keessas tura. BBC'n addatti mirkaneeffachuu hin dandeenye. New York Times akka gabaasetti Iraan niwukilaaraa ishee gabbisaa turte ni dhiisti jedhee jira. Kun kanaan yeroo jirutti eeyyama hoogganaa olaanaa malee waliigaltee kamuu hin raawwannu jechuun pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian dubbataniiru. Pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian murteen kamiyyuu eeyyama hoogganaa olaanaa sadaffaa Mujtabaa Kaminii malee hin raawwatu jedheera. Kana kan jedhan erga muummichi ministeeraa Iraan Kamraan Ganzaafarii torbee darbee eeyyama Kaminii malee waliigalticha fudhate jedhee isa qeeqeetidha. Mujtabaa Kaminii kan ammaa ganna 56 ta'e erga bitootessa 8 hoogganaa olaanaa Iraan ta'uun abbaa isaa ajjeefamee bakka bu'ee miidiyaatti mul'ate hin beeku. Yeroo abbaan isaa ajjeefamee madaawaa akka hin hafne ibsamaa kan ture hooggantichi dhiyeenya qondaaltonni Iraan hedduun isa dubbisaa akka turan ibsamee jira.
Kun kanaan yeroo jirutti waliigalticha ariifattanii fudhatinaa jechuun Doonaald Tiraamp aangaa'ota Ameerikaa akeekkachiise. Tiraamp akkas jechuun tiraas sooshaal irratti maxxanse. Waliigalteen biyya keenya keessatti yeroo hundumaa irratti mallatteeffaman keessaa isa hamaa kan ta'e keessaa tokko waliigaltee niwukilaaraa Iraan kan Baaraak Huseen Obaamaa fi garee mootummaa isaa muuxannoo hin qabneen qophaa'ee fi mallatteeffamedhas jedheera. Innis Iraan karaa sirrii ta'een meeshaa niwukilaaraa gabbisuu itti fufuu akka dandeessu godhaa tures jedheera. Garuu waliigaltee yeroo ammaa mootummaa Tiraampii Iraan waliin irratti hojjetamaa jiru kun akkas miti dhugumatti faallaa isaatis jedhee jira. Mareen karaa sirna qabuu fi haala jajjabeessaa ta'een deemaa jira. Ani dabalataan bakka bu'oota koo akka hin ariifanne iyyuu itti himeera. Sababni isaas yeroon gara keenyadhas jedhee jira. Gurri amma jiru guutummaan itti fufa hanga waliigaltee irra gahamee lamaan keenyayyuu sanadicha harkatti qabannuttis jedhee jira Doonaald Tiraamp. Dogongorri tokkollee hin jiraatin hariiroon keenya Iraan waliin yeroo ammaa kana caalaatti sirna qabeessaa fi bu'aa qabeessa ta'aa jiras jedheera. Garuu isaan waan tokko hubachuu qabu meeshaa niwukilaaraa yookaan boombii niwukilaaraa gabbisuu yookaan argachuu hin danda'an jedhes jira. Hanga ammaatti biyyoota baha giddu galeessaa hundaa tumsa isaanii fi deeggarsa isaaniif galateeffachuun fedhas jedhaniiru. Kunis dabalataan akka cimuu fi guddatu taasifamuudhaan biyyoota waliigaltee seena qabeessaa Abrahaam Akkoordis seenan akka ta'u hojjennas jedhe jira. Maaltu beekaa Iraan ofuma ishee illee itti hirmaachuu barbaaddi taas jedhe jira. Dhimmicha irratti xiyyeeffannoo keessaniif galatoomaa jechuun pireezidaantii Doonaald Tiraamp maxxansee jira. Iraanii fi Ameerikaan torban lamaaf waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahuu isaanii sa'aatiiwwan muraasaan dura gama Paakistaaniin abdiin tureera. Paakistaan irraa maddi eenyummaa isaa hin himamne BBC'tti akka dubbatetti mariin jaarsummaa Paakistaaniin geggeeffamu saffisaan itti fufee ture. Paakistaan irraa gareen jaarsummaa kana keessatti hirmaataa ture tuuta baay'ee xiqqaa kan ture yoo ta'u miirri tures naatoo kan qabuu fi garaarraa waliigalteef kan hojjetu ture. Haasaa isaaniirraa ka'uun abdiin dhukaasa dhaabuu tureeras jedheera. Sa'aatiiwwan muraasatu hafee jedha maddii BBC kan marii keessatti hin hirmaanne kun. Paakistaan qooda jaarsummaa kan fudhattee torbee muraasaan darban keessadha. Lamaanifuu ergaa dabarsaas turte. Torbanoota jalqabaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti waraana banan irraa kaase waajirri waraanaa Peentaagoon adeemsa waraana kanaa ilaalchisuun yaadota garaagaraa dhiyeessaa tureera. Humna waraanaa guddicha addunyaa kan hoogganu ministeerri waraanaa Ameerikaa Pete Hegseth haalli ibsa gaazexeessitootaaf itti kenne akkaataadhuma osoo gara aangootti hin dhufin Fox News irratti xiinxala dhiyeessuurraa adda hin turre. Ibsa gaazexeessummaa jalqabaa kan kaayyoo Ameerikaan waraana kana keessatti milkeessuuf karoorfattee itti ibsanii hanga waliigaltee torban lamaaf dhukaasa dhaabuun booda ibsa kennanitti olaantummaa waraanaa Ameerikaa kan agarsiisudha. Waa'ee adeemsa waraanichaa fi gatii waraanni kun Ameerikaa baasisu isa dhugaa ta'e hubachuuf qorannoo gadi fagoo gochuu gaafata. Hanga waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo ammaa hojiirra oolaa jirutti garuu gufuun baay'achaa akka jiru ibsamaa jira. Aarsaawwan Ameerikaan waraana Iraan kana keessatti baaftee fi baasiiwwan maallaqaa Ameerikaan waraana Iraan irratti geggeeffamaa jiru kana keessatti baaftee akkaan ol naasisaa ta'eera. Torbanoota jalqabaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti waraana banan irraa kaasee waajirri Peentaagoon adeemsa waraanaa kana ilaalchisuun yaadota garaagaraa dhiyeessaa tureera. Kaayyoon guddaan pireezidaantii Tiraamp waraana kana milkeessuuf yaadee ture Iraan meeshaa waraanaa niwukilaaraa oomishuu humna dandeessisuu akka hin qabaanne gochuu ture. Iraan garuu jalqabarraa kaastee meeshaa akkasii hidhachuuf karoora akka hin qabne ibsaa turteetti. Garuu biyyoonni boombii niwukilaaraa waliigaltee keessaa bahuudhaan hidhatan hundumti isaanii iyyuu boombii niwukilaaraa hidhanna jedhanii ibsaa hin turre. Akkuma Iraan arraba damma dibatanii gabbisa yuraaniyeemii nageenyaaf jechuun ibsaa turani. Galmi kun waggoota dheeraaf dippiloomaasii Ameerikaan durfamuun akka milkaa'uuf carraaqqiin taasifamaa tureera. Bara 2015 hoogganaa pireezidaantii duraanii Ameerikaa Baaraak Huseen Obaamaa irraa Iraan waliigaltee niwukilaaraa idil addunyaa irraa geesse turte. Itti aansee aangoo kan fudhate pireezidaantii Tiraamp garuu waliigaltee dadhabaa ejjennoo jedhu qaba ture.
bara bulchiinsa isaa jalqabaan waliigaltee sana diiguun waliigaltee irra gaamee ture sanaan bulaa kan turte Iraan irraa qoqqobbii deebisee kaa'e. Tarkaanfiin kun ammoo Ameerikaan waliigaltee ture keessaa akka baatu godhee jira. Murtee isaa kanaan dippiloomaasii caalaa humna fayyadamuu kan filate Pireezidaanti Tiraamp bara bulchiinsa isaa isa jalqabaa gara dhumaarraa ammoo ajaja eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan Jeneraal Qaasiim Suleemaanii ajjeeseera. Tarkaanfiiwwan kunneen walitti dhufeenyi Teheraan waliin taasifamu carraaqqii dippiloomaasii fi humna waraanaa gidduu akka asiifachi dhaamu sababa ta'eera. Waraanni amma jiru kun akka ka'uufis sababa kan ta'e adeemsa akkanaati. Waraana guyyoota 40 booda waliigaltee nukaasa dhaabuu amansiisaa hin taane hojiirra ooluu jalqabus hanga ammaatti Tiraamp dhimma niwukilaaraa irratti bu'aa ifatti mul'ate argachuu isaa ragaan agarsiisu hin jiru. Bara darbee yeroo waraanni guyyoota 12 gaggeeffametti Ameerikaan buufataalee niwukilaaraa Isfaan, Fordoo fi Natanzaa keessa jiranitti haleellaa gaggeessiteen humni niwukilaaraa Iraan barbadaa'ee ture. Waraana torbanoota 5 bara kanaan boodas Iraan kuufama yuuraaniyeemii dhoksaan ishee hafe qabdi. Torban sadaffaa waraana kana irratti itti gaafatamaan dhaabbata to'annoo niwukilaaraa idil-addunyaa Raafaayil Giroosii fedhii niwukilaaraa Iraan dhaabsisuu kan danda'u filannoo waraanaa jiraachuu hin danda'u jechuun BBC'tti himeera. Pireezidaanti Tiraamp pireezidaantiin Ameerikaa galteewwan niwukilaaraa gadi fageenyaan qotamanii awwaalaman qotee baasuu fi maqsuudhaaf Iraan waliin akka hojjetu ibseera. Haa ta'u malee ammas taanaan Teheraan dhimma kana irratti diddaa isheetiin itti fufteetti. Guyyoota itti aanan keessaa dhimmi kun magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaad keessatti marii Ameerikaa fi Iraan keessatti gaggeeffamu irratti qabxii ijoo akka ta'u eegamaa tureera. Akka amma odeeffannoon ba'aa jirutti ammoo Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra ga'uuf fiixee ga'aniiru jedhamaa jira. Pireezidaanti Tiraamp ergaa mana jireenyaa isaa maaraa Aalaagoo irraa viidiyoon dabarseen waraanni jalqabamuu isaa yeroo labsetti galmawwan kaa'e keessaa tokko Iraan keessatti jijjiirama mootummaa fiduu kan jedhu ture. Yeroo sanatti haleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan yoo dhaabbatutti Iraanonni mootummaa isaanii akka to'ataniif waamicha dhiyeessee ture. Guyyootaan booda ammoo sirni bulchiinsaa haal duree tokko malee harka akka kennu gaafateera. Garuu ta'uu hin dandeenye. Israa'el hooggantoota waliigalaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei dabalatee aangaa'ota olaanoo Iraan baay'ee ajjeeftus ilmi hoogganaa waliigalaa duraanii Iraan Ali Khamenei kan ta'e Mojtaba Ali Khamenei bakka abbaa isaa bu'ee filatameera. Tiraamp bulchiinsi haaraan kan duraan ture biraa qabamee yeroo ilaalamutti leellistummaan isaa kan irratii fi baay'isee abshaalaa akka ta'e yoo dubbatu dhaga'ameera. Humnoonni Ameerikaa pireezidaanti Niikoolaas Maaduroo biyya isaanii Venezueelaa deemanii ukkaamsanii fudhachuun mana hidhaa Niiwuyoork kan galchan hooggansa biyyattii fedhii Waashingiteniif kan bitaman akkuma taasisan Iraan irratti akka dabalan abdii godhatee ture. Wanti akkasii Iraan keessatti ta'utti dhiyaachuu isaa garuu ragaan agarsiisu tokkollee hin jiru. Aangaa'onni olaanoo pireezidaanti Tiraamp Ameerikaan humna misaayilaa kan ittiin furguggisan diroonii kan meeshaa waraanaa oomishanii fi humna galaanaa barbadeessu dubbatu. Waa'ee kuusaa misaayilaa fi diroonii ibsi kenname garuu odeeffannoo basaasaa miliqee irraa kan ka'e shakkisiisaa ta'ee jira. Akka odeeffannoon basaasaa kun agarsiisutti Iraan waraana kanaan dura kuusaa meeshaa waraanaa qabdu walakkaan ol kan ta'u akkuma qabattetti jirti jedha odeeffannoon bahe. Kanas ta'e sana bulchiinsa Tiraamp jalqaba waraana kana irratti galmawwan kaawwatee ture keessaa adeemsa keessa jijjiireera. Jijjiiramni mootummaa Ameerikaa fi Israa'el kaayeffatanii turanis hojiirra ooluu hin dandeenye. Ameerikaan waraana kanaan loltoota 13 jala ajjeefamanii dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo madaaniiru. Misaayiloonni atoomikii lakkoofsaan olaanaa ta'e dabalatee dhukaatuuwwan baay'een hatattamaan hojiirra akka oolfamanii himameera. Baasiin waraana kanaa guyyaa tokkotti $1 biiliyoona tokko akka ta'es tilmaamameera. Ammatti ragaa guutuu fi qulqulluun ta'e ibsamuu baatu waliigalatti guyyoottan 40f waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan yeroo adeemsifamaa turetti Ameerikaan $40 biiliyoona 40 ol akka kasaartee ibsamaa jira. Qondaaltonni bulchiinsa pireezidaanti Tiraamp gabaasaa jalqabaa torbee waraanaa dhiyaate keessa qofa guyyoota jalqabaa ja'anitti waraanichi geggeeffame keessatti qofa baasiin waraanaa yoo xinnaate $1 biiliyoona 11.3 akka bahee ibsanii jiru.
Gabaasa wal fakkaataa Reuters qondaalota pireezidaantii Tiraamp wabeeffachuun baasiin guyyoottan jalqabaa lamaan waraanicha eegaletti baasiin meeshaalee waraanaa Ameerikaa doolaara biiliyoona 5.6 akka ta'es ibsamee jira. Dabalataan Ameerikaan waraanni ishee meeshaalee waraanaa garaagaraa akka kasaaree ibsamaa jira. Akka gabaasa kanaatti baasiin meeshaa waraanaa inni xinnaan diroonii haleellaa raawwatee achumatti baduudha. Gatiin tokkoon isaa doolaara Ameerikaa 35,000 ta'a. Misaayiloonni Toomahaawuk ammoo qaaliidha. Miiliyoonaan baasu jechuudha. Dabalataan guyyaa bitootessa tokko Kuweetitti dhukaasa dogoggoraan xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa F-15 Strike Eagles jedhaman rukutamanii kufaniiru. Dirooniiwwan MQ-9 Raptors jedhaman 11 ta'anis akkasumatti kuffifamaniiru. Baasiin xiyyaarota sadii fi dirooniiwwan rukutaman kanaa walumatti doolaara miiliyoona 600 ta'aa jira. Baasiin olitti ibsame kun baasii guyyaa guyyaan loltoota naannicha qubatanii jiraniif baafamu kan hin dabalannedha. The Washington Post kan wabeeffate Forbes ammatti loltoonni Ameerikaa 50,000 ta'an bifa adda addaan waraana kana keessatti hirmaataniiru jedha. Baay'inni loltootaa guyyaa guyyaan dabalaa hanguma dhufeen dabalaatuma deema. Qondaalli muummee bajataa duraanii Pentagon tokko immoo barruu The Wall Street Journal jedhutti akka himetti waraanni jalqabaa durayyuu giddu galeessaa keessaa loltoota dooniiwwan waraanaa fi xiyyaarota waraanaa sochoosu mataansaa hanga doolaara miiliyoona 600 fi miiliyoona 30 fixeeraa jedhe jira. Dhumarrattis waliigaltee Ameerikaa fi Iraan haaraa taasisaniiru jedhamaa jiru hordofee gatiin boba'aa hir'achaa jira. Gatiin boba'aa haala hin beekamneen irrateera. Gatiin gabaa istookii Eeshiyaa waliigalteen nagaa mallattaa'uu abdii jedhuun haalaan dabalaa jira. Tiraamp irra caalaan qabxiilee mariif dhiyaatan irratti waliigallee irra jiraniiru. Garuu gareen Ameerikaa bakka bu'ee ariitiidhaan waliigalticha fudhachuu akka hin qabne himeera. Gatiin boba'aa wiixata ganamaa Eeshiyaa keessaa barmeela tokkotti parsantii 5.5 hir'ateera. Ameerikaa keessatti ammoo parsantii 5.8 hir'ateera. Barmeelli tokko ammoo gara doolaara 90tti gadi bu'uun gabaafamee jira. Waaqayyo nagaaf tasgabbii guddaa addunyaa keenyaaf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya yeroo jalqabaaf gara chaanaal keenyaatti kan dabalamtan subscribe godhadhaa. Mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu saala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Sa'aatii yartuun booda qophii ho'itaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.